qormaata kana dabarfachuun imaana nu rabbii keenyaaf qabnu irratti hundaa'a jechuudha. Garbittii turte fudhatanii deeman achii booda yeroo dheeraaf ilma hin qaban Nabiyullaa Ibraahimiif Saaraan ni eeyyamtee fuudhii jette. Nabiyullaa Ibraahim fuudhanii gaafa jedhan Hajar Ismaa'iliin ulfataatee Nabiyullaa Ismaa'iliin deesse. Achii booda Saaraan ala isheen inaaffaa eegaltee jedhe. Maatiin ala rabbasha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka Hajariif mucaa isaanii gara barahaa geessan, gara Makkaa geessan. Ajaja sanaan wal qabatee Nabiyullaa Ibraahim osoo waan tokko hin himin galaa qopheessi jedhaniini galaa qopheeffattee baatee mucaa deessee harkatti qabattee jirti. Alaachi gaanii jedhan duddarraa garagalan. Subhaanallah. Asirratti gaa kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa seenaadhaaf isii qopheessa. Gaafa rabbiin keessan seenaa guddaaf isin qopheessu eegalee qormaata guddaa isin qore. Qormaata malee namni eessayyuu ga'u hin jiru. Namni jireenyi hundinuu akkasii yaaddanu gaafa ta'e jedhe of yaadachuu qaba. Isheen amma ilmoo argadheera. Abbaa manaa kootii wajjin jireenya gaariin jiraadha. Ilmoo jechuun immoo ziinaa addunyaa jettee gaafa sii yaadu. Nabiyullaa Ibraahim illee gaafa mucaa kana turanii kaanii argatan ija isaanii dura akka dabsu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qormaata guddaa kenne. Qormaata kana dabarfachuun imaana nu rabbii keenyaaf qabnu irratti hundaa'a.